deebaana dhaggeeffadha haasawa koo itti sinifuufa tokkummaa fa invite tana godhaani asin yaa amma nasirraa rabbil billi koo waaw because waan namoonni narratti bilbilanii fi gurbaa gurraacha san deebisame ka'e tokkummaan jira Finzera hundumtu keessanuu deebaa akka duraatitti nama 600 welcome to qashti okay amma sirraa jira gurraacha bifan qabne kana fida Entalo. Halo. Jirta namicho. Oye. Ekkami. Indagayamu. Indagayamu ati nageessu. Nagaya fayya akamat. Jirta. Nagaya alhamdulillah. Indagaya akka keessan itti kaameraa qabee gurraacha maal nutti gurraacha si tare ha maal jette maal irraa dubbataa jirta waa'ee gandummaati yaa waa'ee gandummaati tokkoffaa achi irratti rikoordii cabsitee jirta hallo ati si himata ha silki silent rakaika tigide live yero live sentu imo balenti silki silent rakai silki achanana qajira namni lipiti bar imo nitti dewelani na basani bakka messengerin taasiyata hinarina doktora rafutti wanju mes mulla duser gida rafutti jira rafutti jirta ayo achille dukatte waan rakkoon qabu bifatante diimtu sana ummatatti muddiftee namni sirratti wal fixa Bikayo wallala sagorfate silamal qodu gandaf garin gandaf ma asli devezra tokkuma simbar badala kusa tokko barreessime walina sofna bonsa na debisa zra bonsa na debisa namicha jannaan asli muddameeliti am sharing dulloomtu qashti mee tokkuma kaalid keessaa nama tokko jirtanii okay saadu bilbila enyu bilbila nama duratti chaatti natti argitee sanarra liivi kana keessan share godhime bonsa achiin argadha waan ta'eef أصلين سراك أبا ميجرا أصلي بك أبي بوسوف ديما أكم جت أمي بروبك كنا مرافقة أو زارنا كذا تجرا بون سادي بس سامت سادو مي بون سارت ما نجت أنا رت شيرين قديني ديبس وانا رت شير قدي نما درت شاتي سانا وانت تاي وي ولين دبني سانا رت شير قدي بونسا صبر بدي تزار سين جرين ارجي
سفر جزرة جا Alo. لسه بربادة تايمي ولي حاسوب أصلي Dhaggeeffadhu manman hin jedhiniiti ati gizee laayivii seentu jawaala kee qulqulleessi seeni tokkoffaa wadalloon akkasi jana jama ofitti bilbilaa eessani eessanaa sun ترى هنارني لا لي هنارني سو تجري دبل ما تاتي أرتا أتوكل رجع يو أرتي سنو فولي ولد dhaggeeffadhu ها dhaggeeffadhu tokko لقي فتا laayivii جرا yeroo seenan tokkoffaa yeroo laayivii seenan jawaala saayilantii goota akka jawaalli jedheen gaanne takka jedhi ka تكو lammata ati miseenjara qofa balleessita iimollee hin balleessita ofirraa akka laayivii irraa hin baafne deebitee daawulood godhata أوكي لما I'm so sorry لما بالبلا كان إنسان دكتورة دي فما قدام okay inni biraan mootu anyway galgala kana akkutu xiinxalloonni siyaasaa gara Suud Arabiyaa kanarraa wal affeeranii na arrabsaa jiranii dhageeffataa ture anyway anu ijoollee daa'imallee namuma na arrabsu hundaafuu ittillee aaruu deebillee kennuu fi erga dhiise biyaansi baatii saddeet ga'eera inni biraan mootu maaliif jennaan ijoollee daa'imarra laallu xiqqasho wanni gaafiinati ta'e asirratti yaada si kennu anama dhufellee ajandaa godhadhee dhufuun na dabbare haasa'ullee ni dandaya abbaa fedhe ol korarree akka inni mana keessa fiigu bakka jirutti dhiira ta'e dhalaa ta'e akka inni mana keessa uffata baafatee fiigu gochuu hin danda'a. Eenyuun ol koruu barbaaddeeti dheeraadha nama dhaggeeffadhu amma tarma dhaggeeffadhu yaaduma kiyya fuudhi callee abbaan uf beeka hin dandaya ture garuu ani ufuma kiyyaa dhiise nama kana arrabsee bu'aa dhabeetiniin dhiise malee sodaa nama sodaa ijoollee xixiqqoolee warra koomentii sodaa warra suuraa kiyya balleessuu dhabaaf hin dhiifne sigalee garuu mootii wanni xiqqasho garaana nyaatu maal beeyta dhiyoo kana gurbaan xiyyaara oomishe intaloo booksin ija baafnan ijoolleen reefii tanan arrabsitu jechuu obsaan fa'a ridwaanii fi aslituuyyuu intaloo ta'en akkas godhee ijoolleen su'uudii jirtu guutuun ijoolleen iyyaa turan kunillee sirrii miti namni waan hin taane okay amma ansiif obsa araarsa gaa waa'ee intaloolee dantaasiiti nama wanta tokko wayii shamarran dhiiratti dadhabdeebitanii rakkoo keessanii himina sursuma wannaa keessa walitti qal'ii dhageeffadhu xiqqoomaa miti nama hundatti nama dhibba shanitti haasayaa jiraati macallisi inna tana durallee osoo namni waa takka ittiin dubbatin intaloo an hin beeyne maqaa isii hin beeyne mucaan arsima ta'eef akkatti asliif reedin harma irraa muranii ija balleessanii nama lamaan gudeedanii mallaqa irraa fudhatan jedhanii suuraa mucayyoo fuudhanii siidaa aanoleet irratti hidhatan namni waa kana waasan hin jedheen hin jiru isaanu arrabsaa jiru taguudde damtutuun si jammar maal gooti dhiira biraa barrakkoon kee kana ifa dhaga'i calli isaanu arrabsaa jiru irratti invaayit ta'e abboo akkasii miti waan akkanaati jedheeni waa takka hin jenneni irraa itti hime no matter akka fedhanitti haa hiikkatanii lamma ijoollee gadda qabamterraa dubbachuun yoo gandummaa ta'e ijoollee qabamterraa dubbachuun nama gandaan walitti buusuu ta'e akka fedhatanitti haa hiikkatanii ani waa'ee ijoollee hiiktee waa'ee ijoollee qabamtee taraa lama taraa sadi dubbadhe malee gosa kana qabsiise hin jenne ganda kana qabsiise hin jenne gurbaa qabsiise waa'ee hawwiitii fi waa'ee mucaa shaffiraa so waa'ee sanirratti amma yeroo waa post godhu ijoolleen na jala fiffiigdee gandummaa tokkoffaa ka fidisii waan naan jedha wayii jira beektaa haasawii asli ansi jala jedhisamee ati haasayi adama kaalidii fi tokkummaa illee hin fida okay sani dubbadhe malee ani hawwii jimmaa jedhe malee maqaa isaatu hawwii jimmaa jedhan sani malee jimmatu qabsiise hin jenne hawwii jimmaa jedhe yoo hawwiin jimmaan bakka bu'e akka reef galgala kana ijoolleen haasoftutti iqirtaa jennaan ummata jimmaatiin warra na arrasu sanii miti ummata jimmaatiin yoo hawwiin jimmaa bakka isin bu'e bakka bu'aa jimmaa yoo ta'e hawwii arrabsuun
hawwii tuquun yoo jimma tuquu ta'e I am so sorry jedhan waan kana dhala asli nama gandaa fi gosa walitti buusuu miti ijoollee daa'ima ammoo laalaniitiin nama biraa nama guguddaa arrabsulleen sirrii miti kutaa hunda keessa namu akkuma tireen jette san biyyuma ufiititti goota yoo mootuu gaddummallee goota walitti dardaruu ta'e namu uf beeka bakka jirutti anyway anama laayifii dhufee abbaa fedhe jabaa isaanii kama fedhe warra laayifii kana gubbaa akka jara iyyu galchee abbaa fedhe meega maqaayyuu lakkaayadhu jechuun rakkoon qabu garuu mootu gabaa dhiisuma wayya beektaa namni dubbii wal jalaa guddisu amma ijoollee tokko peejii no isin dubbii wal jalaa hin qabdani gaayis ilmaan abbaa tokko waan jedhu jira asli yoo taate nama rakkate gosa osoo hin filanne ganda osoo hin filanne kama takka lubbuu kiyyaan kadhataniif abbaa fedhe kadhatu kana isaan yoo taate waa'ee dubbachuu ijoollee qabaman saniif dubbachuu namni gandummaa ta'e mataa gadi garagaluu mirga qaba waa'ee ijoollee sanii mitama waa'een keetii waa'een kaalidi sanii miti kaalidi mucaa miskiina asli akka keetiitti waliin dhabina isin obboloota waan fedhe haa ta'u kaalid waan fedhe haa ta'u dhiisi atiif kaalidi obbolaadha maaltu si walitti fide aboo zaaran tun garma feete haa ta'utti bayuu nama bira galchita nama biraa affeertaa bayuu anamma waa'ee kaalid qofatti jechuutti hin jiru nama dhibba jaamoo nama meeqan wal affeeranii na arrabsaa turanii anamma arrabsutti illee hin jiru ani akka eenyu si arrabse afachuga kaalid maatiyyattu kana faa dhageeffadhu ana arrabsanii rakkoo miti anama maana arrabsanii yaanni isaan fudhatanii dhufan sun yaada sirrii miti tokko ani nama namni erguu miti asli fi ebalu saahiba ebalu keessan warra toonni jedhe wanni akkasillee sirrii miti nuti barreeffama isaan guyyurraa nu arrabsan maal jedhan yoo feesbuukiin gubatu ilil jedhanii gammadan argaatuma olla jalaa hin dubbannu suuraa yoo akka tasaa ijoollee wannoo jenne eman miti argaatuma olla anyway gabaabumatti akka warra isaan reef dhageeffataa jiru saniif anama warra na arrabsuufi miti ummata reef isaan na arrabsaa jiru san yoo warri nan beeyne jiraate ani asli oy maddi arrabaa maali eeganetti himi ani liibii kaalidi gara xumuraatitti dhagahee ture ummata jarra reef dhageeffataa jiruun ani asliin jarri reef arrabsan sun kana asli jechuun nama gandaa fi kutaa nama qoodee nama arrabsuu miti nama barbaade maqaa dha'ee arrabsus qeequs nama dandayu nama namni erguu miti maddi arrabaa maali gaanuu himi asumatti dubbii xumurree deemna maal jedhanii asli maal ta'ee jedha nutti himi kun tokkummaan si dhagahee jira ani waan isaan jedhan hunda dhageeffanne sun beelayaan ta'uufiitiifuu waan nyaatu hin qabne akkanatti ijarirri gattaa kutaa fi gaddaan akkatti ijoollee jimmaan arrabsee jiran asirree faasayaa jiranii maa viidiyoo isaa dhahe namni keessan natti ergee xiqqashoo dhageeffadhee maal godhaa daatu ofirraa fixaa jedhee dhiise hin dhageeffanne bakka waa'een keessan hin xumuramaa waa'ee uummata rakkatee dubbachuuf mirga guutuu qabda ijoolleen ka qabame ka jimmas keessa jira ka arsii baalee kan walloo keessa jiranii kan hararge keessa jiran saniif dubbachuu mirga qabda sun gandummaa miti anuu dubbataa jira hin dubbannaa gana dubbatamaa yakkamaan gana uummataaf as bahaa eenyuun hawwiin sun jimmaaf bakka hin bu'u namni waa balleesse ganda hin qabu namni badaan bakkuma hunda jira arsii keessa jira wallagga keessa jira harar keessa jira bakkuma hunda jira namni qoshaashaan namni isaaf que okay kawaye warri sammuu gandummaa keessan bayi waa'ee gandummaa isaanii haa oofu rakkoo miti anyway
ijoolleen qabamte ijoollee Oromoo kutaa hundaatii artiistira meetti hin dawalinaan obsan dhageeffadha maal jette asli annan mul'achaan jirtu maal eessa deemte in mul'adha ansi argaa jira sirriitti waan nan jaalanneen nan agarre walla waan tokko argaan jiru imoon natti bilbilanii jennaan bilbilli koo duratti illee akkana ta'ee ammoo maa argaan jiru kominti nama of argaa eeshi dubbadhu kanaaf ijoollee mana hidhaa jirtu ijoollee biyya hunda kutaa hundaati Oromoo naannoo hundaattu hidhaa jira dhiira jira dubartii jira kanaaf akka Oromootitti sagalee gaarii haa gargaarru dhaamsa jedhu qaba kun waa'ee gargaarsaa irratti waan tokko isinii dibala sagaleen sirraawee asii qoy sagalee jechuu jiranii taragaagge sagaleen hin jiru sagalee jedhaa jiran sagaleen maal sirraa yaree imoo kun akkatti wadalloon sitti bilbilaa inaan fanna gubde maal wadalloo miti namni zimmedhee bilbilaan laali guyyaa kamisaa irraa na dhukkubaa yoo harka kennadhee ka'ee dhufaa jira akkuma jana ajjintu osoo anjaartu atillee wayii janaa gurraacha gooteeti an xiqqoo tasirra iftu yoo xiqqoo wanna jedhe hoo maal rakkoo qaba Somaaliif. Okay, bareeda. Ayyee bareeda. Lishaa bayi lakkoofsa tokko barreessa kana mul'atu. Mee bayi ishee lakkoofsa tokko ishee shaasa ani garuu wantu natti mul'ata. Maal gootareen argurraa booda qilee liibii geessinee mana tokko bullaa miti ati jaartiitiyya. Oh, okay, haasawe ergaa namoota dabarsi. ايش ارجعنا متى دبرسي اصلي ارجعن درو كالد سني موت يجي تو اسجل باي بليز مقاجو مافر كيساين باون دفيتو نمو نزل دفتني نماني بايت قد ربستني فهم بنتم بلوك ابا في اصلي جرتا انا اصلي ارجعن درو غرو نموني سرغان asliin garam deeme pilis amaanatti hin dawwaliname yaa ummata asliin hin jira moo hin jiru isa argu hin jiru tokko lakkoofsa tokko barreessi tokko maa fidaame Ahmadiin Nasiibuu ka jettu bilooksi godhee jira kan walabe kan himata jiru tokkuma sorry kaalididami isin namoonni jala figda yoo namni tokko fakkeenyaaf ani namni tokko yoo walabne anaaf nama san walitti fida araara godha malee figdanii dubbii hin godhina yaa ummata dhageessanii asliin deemee jira duraanatti mul'achuun jiru baga bahee eenyuun bilookii gochuu barbaade nama biraa Romsa Hassan Agarfa. Stigaru isinirra laalamu yeroo baay'ee namoonni irra badheeratan an akkaawunti keessan deebee duubatti yeroo laalu namootuma barri isinirra dhumee jennaan sammuun isin dalaguu diddee irra barabbisin dheeresse. Guys tokkummaa bee yoo ka seenuu barbaadu lakkoofsa tokko naa barreessi yoo seenuu barbaannes mirga keeti boonsaa jirta lakkoofsa tokko carraa nama sadiif kenne eenyudha tokkummaa baga bahee tokkummaa fi boonsa obsaa yookiin kaalid sanyii mootii baga bahee እሺ argadhee jira ammas kaameraan irra hin jiru boonsaa mee bahii seen abdi pilis bahii as jala seen kaameraan namoota kaawwan irra jira sirra hin jiru nagalchi raajuu jimmaa ishi sanyii koo meenaa taragaaggae oh my god yoo namni himonnatti bilbilee bahee seeni bilbilli waan ta'u naa galuu jee
waan yoona dhaggeeffataa jiraattan wanti ani isinii dabarsu Samira Best ijoolleen shamaraa akkanatti jecha afaan ol guuttee dubbattu tun sheemii isiniin qabu garuu sheemii maan isiniin qabu gaafa arrabaa akkam taateeyyuu biloksi godha jedhee gowwaan waan beekne eenyuun nama sadii maal wayya nama jettu Samira Best namni jettu nafoo garam deebite Ndaya argadee jira. Facebook adiraati. Maqaa shamaraatiin fayyadama. Biloog nama sadii biloog godhee jira. Ani yeroo nama faana dubbii godhuun qabu. Ammallee kaameraan sirra hin jiru boonsa. Mee namoota kana rimii godhee obbo boonsaa barbaannaa. Kamera namoota irraa mul'ata sirra hin jiruma. Zaaruu please mee okay mucaa kanaaf hin ergama. Lakkaa bilbila kooti. Namatu himoo narratti bilbilee hoggaa namni himoo narratti bilbilli koo waan ta'u hin beekoni kaameraan laaju sanyii koo laalisi kaameraan ammallee akka duraa ta'e. Maaliif natti bilbiltaa intala rifeensa faaqiraa gooti takka himuu keerraa maal barbaadde qoshaashaa. Seera baay'ee ishee intala takka toljelaa sun ilaaltu na daawwatti rifeensa sana hanga bilbila irratti jisiiftu wanna godhi straight godhi akka rifeensa dubartii godhadhu. Himuu kiyya keessa homtuu hin jiru yeroo namni yaada dabarsu fiigdaniituma. Jaamila Saraji akkamiin seensisa bilbilli na didee ammas akka duraa ta'een. Bakka anumti haasee baasaati dheertu zara dhugaa baay'ee uqqattee na dhukkubee guyyaa kamisa isin jalaa du'ee dhabe wanta nyaadheeti laphee kanarraa laalamuun na jibbitan faa taaziyaa ta'ee dhabe silaa guyyaa lama sadii oh my god profaayilii waan gurraacharra kaawwattanii taaziyaa teessanii nyaata wayii nyaadhee hoggaa haqqisu dhiiga haqqisee sila guyyaa lama takka hin gadditanii dhugamame. Wallah Somaalee fi Fuullumaan. Abdiiti dammo bilookii godhi warra akkasii zaaraa. Laali immoo natti bilbiltaan invaayitiin akka duraa san ta'us mee amma Kaalidiif ergama isaafis hin ergamu. Bilbilli akka duraatti deebi'e ammas. Maaltu badee yeroo si barbaadu jalliste maaltu badee jettee tokkummaa. Yaa wanta haarawaa sun taane haasawuma kana wajjin haasofna waan amma uummanni irratti deemu tana akkuma Kaalid haasawaa isaan irraa waan tokko an Kaalid dingira xumuraatitti dhageeffadhee naga buufna jedheeti waan ummata irra deemu kana waan ijoolleen sababa dhimma nama tokko lamaatiif dubbii jajjabaattee uummanni wal fixaa jiru tana nuti immoo waan tokko ajandaa goonee nama waliin arrabsisiifnu nageenya akka jidduu namaatitti bu'u maal mee waan isliin dubbatu kanarraallee wantoota akkasiisan yoo rakkoo wayii uumame fakkeenyaaf amma namoonni waa balleessan sun gandaaf bakka hin bu'ani. Kan Arsii keessa jira, kan Jimmaa keessa jira, namoonni yakkame yakka isaanii qulqulluu ta'uu, qulqulluu hin taane yoo qulqulluu ta'e hamtuun isaan dhaqqabdu qulqulluma ofiitiin baha. Namni hamaa dalagi nama hamaa jalqaba namaatitti morma qabdanii of keessaa kennuudha qabdan. Namni isaaf falmattu, namni yookiin kan qabsiise Jimma jettee Arsii keessaa Jimma irratti duultu sammuu kee gowwaa hin godhin. Namni badaan Oromoo keessaa miti bakkuma hunda jira. Kan Jimmallee nama keenya nurraa dubbatte jetteeti nama saniif dubbattu yoo ta'e sammuu keessan yakkamaan seeraan fixachuudha qaba. Yakka isaa bakka san bu'ee garuu nuti ilmaan abbaa tokkooti wal arrabsuun nurraa fokkisa. Maaliif waan xiqqoo ajandaa goonee walirraa iyyina maaltu barbaachise? Wanti guyyaa san hojjetame garuu waan baay'ee nama rifachiisu.
So maalif walirratti duulla tasallee duunii wal biraa deemuu dandeenya maalif gandaan nama walitti buustanii naga buusaa asliin isna arrabsan jedhaa jira Khalid yaa nama cimaadha anaaf Khalid fasliin wanta tokko wallaan taranii naaf obboloota kooti walabbi jidduu keessan Raju kodisi nama nu arrabsu naan injalladhaayyu walii wanna hin jedhini ka arraba dheeressu because namoota sanniin ijoollee yeroon irraa dhumatte wanna taate baay'ee isaanii mee namoota nama arrabsu laala picture isaanii fa waliin dhabinaa isiniin jechuu barbaada waa'ee kiyaarii sanitti deebi'ee isinii dubbadha namaan guddoo wayiititu namni ta'e wayii nama gaafa darbeen asirratti invite godhe nama santu maal jedhe intala kiyaariif kenne Amerika haadhufu waraqaan haala saniin abbaa manaa kootitti fiduu dandeessi waraqaan ergamaa fi jaree dubbanna namoonni tokko fiiganii wantuma san dhugaa godhanii hinaaf maaliif hinaaftu kiyaar maal gowwaadha namni tokko kootu fuudhi yaa kiyaar intala gowwaadha nama loon walii kennaa jiran seetanii inni fuudha osoo namni tokko fakkeenyaaf amma ana nama dhiira way organizaara nama kun bakka kana jira si haafuu dhukotan ittiin heeru maaliif jennaan nama harkaa miila hin qabne nama jaalladhetti heeruma malee isa qabeenya qabu isa namni naaf jedhe san maaltu sini naafsise mee maalirraa qabdan maaltu godhatama intala way ka ulfoof keessa qabdu bangan irraa ulfoofte maalirraa ulfoofte isheetu beeka intala sanitti bilbilanii Elivi rafiduf ilmu kana kiyaartu natulfese sijamaro so kiyaaru situlfese maltu bira sifide atulfaawu dhaaf dufte biyya dalagu dhaaf miti Zubair Abdallah bahi asjala namnin isni hime jira abbaa feete tay namnin so nuti hundumtu amma ijoollee san keessa saabetti Inu maqaan isaa galuu dide mucaajimmaa sana jechuudha kiyaar ijoollee kudii lama nama ciccimatu qabame hundumtu isaaniitu kan dubartiillee kanaadha abbaa isaanii gargaaran ijoollee rakkattoota gargaaran obbolaa keessantu isinirraa qabame kan kalee oromoo gargaaraa turetu isinirraa qabame hundumtu isaaniitu isinii obbolaa maaliif waliif gammaddu hamtu waa'ee kiyaarirra isinii deebaa akkaawunti harawii bananii ajandaa godhanii irraa dubbatanii jechuudha so wanta tokko gochuu hin dandeessan hireen namaa kan jirtu harka namaa osoo hin taane harka rabbiiti kan eege gurgurachuuf garana garas fikde gana ilmoo gara dantaa isheeti dalagaa dhiiste wanta ulfoofteef deebisiiti mucaa maqaa akkasii waamne laala ijoolleen shira san xaxxan wallahi lazim an dantaa nama tokko hin qabu abbaan fedhe narraa iyyee abbaan fedhe narrabsee abbaan fedhe narraa dubbate an namaaf bakka hin qabu garuu dhugaa yoo badii isaatu ta'e badii isaanii bakka bu'ee hin dubbadhaaf garuu abbaan feete iyyite shira xanna jettaniiti kedhaa waldhabbii kareessa jidduu keessa isin turuuf intala ofii keeti faana jiraattu mucattachi fiddee maxxansuu yoo barbaadde kiyaar eenyu akka ta'e kiyaar nama akkamii akka ta'e kiyaar anaaf obboleessa kooti obboleessa baay'ee maalummaa isaa beeku hamtuu irra kaa'uu hin dandeessanii jechuudha keessattuu mucaajimma saniif kiyaariin ija keessa nafotti biyya alaatti tasdeebanii boru miidiyaa irraa dubbatan yaa ummata summii isiniin jechuu barbaada akkaawunti haaraa bantanii fiigdanii ilma tulfeessu dura maal godhuu bira dhaqxe dalagaa dhiifte ijoolleen qaama keessan gurgurattan eegasii booda garaa borci gootanii dubbii hin godhinaaga rabbiin ilmoo san garaa si kaa'e si haa hiiku nama irraa hin dubbadha jettee hin deemin kasitti ulfeesseef karraa ulfoofte mucaa afaan isaa hanga gurraa bal'atu san ani maqaa isinii waama laala dubbii hin godhina walitti qabee hunda keessa miidiyaa irra kaa'a hunda keessan miidiyaa irratti maxxansa garuu waa'ee jimmaa farsii keessaallee harka fudhadhaa nuti ilmaan abbaa tokkooti yakkamaan ganda hin qabu gandi ilmaantu wal jaallatti summii hin facaasinaa waan kana waa'ee mucaa akka waan inni Ameerikaa deemaa jiru wayi maan mucaan gowwaa seetanii yoo Ameerikaallee rabbi kachi geessu hin gaahiree isaatiin garuu isa isin fiigdanii akka waan inni Ameerikaa deemaa jiru akka Ameerikaa hin deemne
intala kanatti ulfeesse yaa ummata sammuu summii akkaawuntii keetii maxxansi malee akkaawuntii haarawaa hin banin namicha eenyu dirqama maqaa keessan isin waamuu qabna yeroo Facebook bantu maaltu si cinqe yoo jagna taate amma ijoolleen teena gowwummaa wayii yeroo nurraayyuu waa dubbachuu barbaadde Facebook hin beekamne wayitiin fiigdee suuraa keenya maxxanseeti gurbaan dhiira baga gassi deebise osoo ati siyyuu taateeti qara maal godhu ati dalaguuf biyyaa baate moo qaama kee gurgurachuuf biyyaa baate yeroo takka kudhan dhali ka tokko dhaltu yookiin tokko gana maal beekna dasee garaa kaawwatte filmuu garaa kaawwatte illee namni beeku hin jiru yoo ilmoo ta'eef rabbi garaa kan kee keessaa si wanna haa godhu maaliif namni maalin namni ulfaasun wanti ulfaasun waan jabaatu natti fakkaate awwalitti sin haree gurbaa mucaa gurraacha saniif si walitti gixxim godhee posti sin godha ka walirraa walitti ulfeessitaniin sanitti achi deebi mucaan smartiidha irraa goriyaa yaa ki dhageesse kiyaariin tajaarsi jedhullee miti ta'e isaa rabbi uumite seegatti si jamar namni laali jaarsi kiyaariin biyya alaa erga biyala tawanada jarti tana kenna fi intala kana malin hana so wallahi lana lukwa intala kana kenna fi America fi dona jarti le mudi qabata jira bar dubbin dubbi dugati setani sanu abbe isini hinafa kan rabbi la onne ummata kawani kenne isini ha ken rabbi hinafa kan isin kessa jarti le nama gudda da nama wan dubbati sanu yaadatu miti mucaan nama miskina miti nama harka mila qabu nama dalagate jiraatu ulfa abbaa feeta irraa walitti guurtan Amerikaan deemu doggina maalinni horiidha namatu kootu fuudhi yaa kiyaar intala kana namatu sii kenne sababa qabeenyatti heruma waraqaachi erganiif san qoshashatti haa darbani yoo akkanaan zimmedhanii mucaa surprise gochuu barbaadan eeyyee jaartii isaa namni isaa fileeti yookiin namni isatti fuusisu isa isi hinaaftan kana rabbi isiniif carraa hin laatu because namni hinaafaan tokko ofii isaati carraa hin argatu gurbaan bakka guddaa gahaa isiniin jechuu barbaada waa'ee jimmaa farsii keessaallee bahaa nuti ilmaan abbaa tokkooti ijoolleen teenya biyya namaatitti gonnaan jiruun keessan koodii isin gaafatteetuma ilmoo garatti waraabbattan ijoollee hin cinqinaa abbaarraa waraabbattan sanitti deebi'aa rabbisi maal isaa godhodhan nama ulfaa'een obboleetti koo rabbisi wanna jedhu mucaa gurraacha afaan kenkee bal'atu laali ijjiti asirra buutirti boru footoo keef kaysii walitti dhayaka miidiyaarra isin hin kenne akka walitti dhalchitaniin intalo karaarraa qabii akkuma fudhattee achi deemteen guddisi maal jedhama andadha haasideessu yookiin nama akka kan keetii dahuu dandeessi nama akkasii san rabbi nama si fakkaatu garuu mucaan ilmoon dhala tokko si hin fakkaanne because ati nama sodaachifta amalli keessi ijoollee irratti shira dalaguu turte nama gaarii si yaadeessu namni gaarii yoo dhalate gaarii mucaan kun immoo hin bareeda irraa goraagaa kiyaari smartiidha jaartii kiyaari asuma keessaaf illee hanga 10 illee yoo fuudhu barbaadetti fuusifna garuu inni nama dalagatu waa'ee fuudha waan isin irraa akka inni asirraa yeroo haasota wal waan isinii miti waa'ee biraa namoonni waan tokko gaafa maxxansu kiyaar maal jechu anaaf kiyaar obboleessa kooti obboleessa gaarii obboleessa waanuu hin lakkaawamne jechuudha garaa borcii gootee haay inni yoom nama akkasii waliin oolan tala ufifu eegetti fidde osoo isa iyyuu ta'eeti baga sitti osoo isuma iyyuu ta'eeti baga maaliif itti dhaqxe dalagaa kee dhiifte isa dhiiraayyuu haa kudhanta dalagaa dhiifteeti ilmoo kenkee dahigaa namni yeroo ulfatti jiru hin du'aatasa wanna jedhe ani deenga daroona dhukkube anu waalli xaaru naga isin dhaamu barbaadeet mucaa dhiisa ifnu magartuun jaarsa kee jedhaarti mucayyoo akka magartuu nama smartii tanaaf fuudhu isinii ganaa wanni tokkuma maratte nama gandaa faana deemte ani ilaali maqaa keessan asirratti maxxansaa namichoodha geessee jirta yoo itti ati dhaqxe haawe sitti ulfeessu seeraan irraa ulfaayi
akkaawuntii haaraa bantanii dhuftaniiti balaa hin godhina yeroo dubbattan as baha akka keenyatti dubbadhaa gaa maaltu akkaawuntii namichaati namicha ona dhageeffataa jirta ati maaltu si cinqee akkaawuntii haaraa banta diqaala maaliif jennaan namni sodaattuun namni nama faana dubbii godhuu barbaadu as bahee face to face akkaawuntii haaraa isan barbaachisu nama afoo taa'ee dubbataa jechuu barbaadeeti dhokatee waa hin balleessu mucaan dheeraa coggaarraa ina dhiirummaa isaatiin waan fedhe godhuu mirga qabatatti dhaqan dantaa keessan itti dhaqxanii kanuma asirratti dubbii dhaabu abduusee ani waan koomenti dubbisaa hin jirre seetaa bar gaafa keessan dhufte booda zaariyyee asiin kufee asiin cabee hin jedhin akka raba sitti laxxafne awwan koomenti argan jirre seetee 95 koomenti hin godhin namni jogu gurdoo qabu ku wanti takka nama jalaliftu yoo arrani sitti maxxane ani akkas ta'ee hin jedhin garuu na wajjin safaaxaa hin godhin wanta safaatu waan gaarii safaati umriin sirraa dhumate ati jaarsa waggaa 58 na hojjaatamii 8 deemi gaa namoota gugurdoo waliin oli gaddeebitee nu faana dubbiin godhin Zarati macam kabda jadi dia kegote. Ya Rabbina kena so macam abade. Garu so I don't know ani wani dah. Yaro dah wan sudah cuci ini terfakat. Rabbina kena gafan ni rumah ni jolle bayi jalan dah. Yo kau so kabade marah kau kabari. Garu ini rum. Yo herum Rabbina kena tultulami. Ati dullachi musritti barri sirraadhu maal taatire maaliif hin dhalchitu fuuteeti wanni goggodhaa ka fiigdu zarachoo mata sala amma gabarre abduusee dullacha tokkotu ani argusee zaara akkasii zaara maali gana gaafachin dhufe yeroo sana ani akkasii miti abduusee taayi wallahi lazi mana wajjin safaaxaa dhiisi maqaa kan kee maqaa sitti godhee sirra si waamunu sheemiidha Malta abduusee nama umrii 85 namoota gugurdaa waliin haasa'e gaddeebiteeti nu faana gana zaaraan aarsa jetteeti zaaraatti daa'ima qabda garuu anu sodaa amma dahuu danda'ami baay'ee qalladheera yeroo sodaa carraatti hin dahu qabaadheeti dahuu danda'eeti rabbina haa kennu baay'ee jaalladha ijoollee namoota gowwoota jecha kana jetteen itti rifachiiftu bira deemi Garuu biyyi nin jaalladha soota sarabbi anaaf biyyi walitti dammaree hoomade hunatti fakkaatee jiru. Argitanii miti biyyi qashti kana. Macaan keen abiyyiin gaafannaa dhiiratti dhalataa fi dhalatu dhalataa. Kan kee maalidha? Zaara haasawaa si waa'ee. Ish ijoollee kana manuma jaraa qabaana jalaa baasaa akka haasa'u waa'ee ijoollee uummata Saudi Arabiyaa kan guruppii namni hin beekne ijaartan san guruppii san dafaati ijoolleen namni mallaqa irratti guurus hin jiru illa dhiyeenya kana arrabne akka baay'ina dheeratee jira takka keessan isin irra lufu eenyuun ta'e sirra gadejjadhee akka wanna irratti isin waliin guurre waan hojjettan miidiyaa irratti beeksisa dhiira hunda keessaa yaaftanii dubartii walitti guurtanii dubartoota keessaallee ta miidiyaa sodaattu walitti fidanii miidiyaan sodaachisan hay baay'ee nama gaddisiiftan sammuu guddoo isin haa kennu ijoolleen biyya galtii akkaawuntii baafattee achirratti waldi si komandoo ijoolleef wanna guuraa jira akkasuma namoonni dhuunfaan guurtan bilisummaa jimmaa bilooks godheera bariyoota na Facebook abduuseeti nan beeka Facebook kana loogaawutu godhee kanaan gara qilleensa dabarfatu abduusee na wajjin qoossa hin godhin ishii bayyas jala so ani maali isinii dabarsuu barbaada ijoollee rakkataa tannin gargaaruu ijoollee qabaman hunda nuti isin gargaarra isinis gargaaruu barbaadanii isaan biyya deemanii akkaawuntii banatanii namni isaan gargaartan mallaqa keessan mallaqa kanamattis kennites ka biyya ergites miidiyaa irratti beeksiftaa akka dhuunfaatitti saabeetti mucaa jimmasaniif kiyaariin namoonni muraasni nuti wal dandeenye in deebifnaa gara biyya alaatitti jechuu jaheessa nafooti